Oduuwwan gurguddoo guyyaa har'aa keessaa qormaanni biiroo barnoota magaalaa Finfinnee riiformii hooggantoota manneen barnootaa irratti taasisuuf dura bu'ootaa fi itti aantota dura bu'ootaatiif kenname deebii isaanii dursanii bahee dhalattoota saba tokkootiif kenname jedhama. Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee muddee bara 2016 alatti sanbata darbe riiformiin hooggansaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti taasisuudhaan qormaata ga'umsaa dura bu'ootaa fi itti aantota dura bu'oota 4,335 kennamee ture. Oduu itti aanu lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiran sarbamaa mirgi namummaa haalaan saaxilamaa jira jedhu. Lammiileen Itoophiyaa baay'inni dhalattoota Oromoo ta'an sababa siyaasaa fi diinagdee dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa bulchuutiin biyya irraa baafamanii manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilaman jechuudhaan Oromiyaa miidiyaatti himanii jiru. Bal'ina oduu kan itti fufnu ta'a. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee yan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli isiniif haa baay'atu jechuu isin hin daganne. Oduu guyyaa har'aa bal'ina oduu guyyaa har'aa kanaan isin biraan gahu ta'a. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaadha. Laayikii yoo gootan waan tokko rakkoo hin qabu harka isin hin dhukkubu harka keessanii fayyaa kennu laayikii gochuu hin dagatinaa. Bu'ootaaf kenname deebiin isaa dursee bahee dhalattoota saba tokkootiif kenname jedhama. Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee muddee bara 2016 alatti sanbata darbe riiformiin hooggansa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti taasisuudhaan qormaata ga'umsaa dura bu'ootaa fi itti aantota dura bu'oota 4,335 kennamee ture. Haa ta'u malee deebiin qormaataa karaa caasaa keessaan diriirfameen bahee dhalattoota saba tokkootiif qofa qoodamuun komii kaasee jiru jedhu. Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee waggaa 3 qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hooggantoota manneen barnootaa sadarkaan jiraniif qormaata akka laatu barsiisonni magaalichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himanii jiru. Daareektaroonni manneen barnootaa amma hojii irra jiran bara 2012 alatti qorumsa fudhatanii turan. Kana kan jedhu barsiisan Oromiyaa miidiyaatti himee jira. Marsaa ammaa kuni ammoo muddee bara 2016 kenname jedhan. Yaa ta'u malee deebiin qormaatichaa dursee bahee dhalattoota saba tokkootiif qofatti itti fayyadamuun turan jechuun barsiisaan tokko miidiyaadhaaf gabaasee jira yookiin barsiiftuun tokko miidiyaadhaaf gabaasee jira. Hooggantoonni manneen barnootaa dhalattoota Oromoo ta'an hooggansa irraa kaasuu fi manneen barnoota afaan Oromoo dhabamsiisuuf gartummaa dursanii waliin ijaaruuf deebii qormaataa baasanii dhalattoota saba tokkootiif hiran jechuudhaan barsiisan tokko gabaasee jira jedha. Qorumsichis daareektaroota fi itti aantota manneen barnoota magaalaa Finfinnee 4,335 buufatamellee qormaata afuritti kennamuun himame. Deebiin qormaataa kun yeroo qormaata turetti harkatti qabamanii turan kan jedhu barsiisan bilbilaan gara miidiyaa hawaasaatti himee jira. Yaanni kun ammoo itti yaadanii waan hojjetaniif jedhan. Akka barsiisan kun jedhanitti gartuun
wal ijaaree jijjiirama hooggansa manneen barnootaa keessatti akka adeemsifamu hin barbaanne warra qormaata qopheesse irraa deebii bitachuun waliin hiruun daree qormaataa keessatti argine jedhu. Kuni kaa malaammaltummaa jechuudha. Odoo qormaanni hin bahin deebii gaafii qormaatichaa deebii baasanii gurguruu jechuun kun egaa guutumatti malaammaltummaa jechuudha. Egaa sababni kana ta'uu danda'ee fi bara 2016 kana keessatti haalli barnootaa gara magaalattis ta'ee aanolee adda addaati irrattis ta'ee barattoonni bara kanaa qabxiin barattoota bara kanaa jalqaba irratti akkuma ibsametti miidiyaan adda addaa akkuma gabaasetti qabxiin bara kanaa baay'ee isaa gadi bu'aa waan ta'eef sababa kanaan deebifamee qormaanni kennamuu kan danda'e natti fakkaata akka yaada kiyyaatitti. Garuu mooyyituu qorumsi osoo hin bahin deebiin baafamee bitamuu yookiin gurguramuun baay'ee kan nama jibbisiisu malaammaltummaan asumarraa eegale jechuudha. Deebii qorumsaa kun kuufamee qormaata keessatti harkatti qabamuun dheeraan turus hanga ammaatti tarkaanfiin irratti fudhatame hin jiru jedhan. Egaa kun baay'ee rakkisaadha. Namoonni deebii qormaataa kun harkatti qabame kunis namoota yeroo darbe manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti faaruun mootummaa naannoo Oromiyaa akka hin faarfannee fi alaamaan mootummaa naannoo Oromiyaa akka hin faarfanne hoggoruun kaasanii to'annaa jala ooluun turan jedhan. Miseensi dhalattoota Oromoo ta'an fi saboota biroo qorumsi sun haqumaan qaama deebii qormaataa kana baase irratti tarkaanfiin akka fudhatamu barbaanna jechuudhaan gama miidiyaa hawaasaatti himanii jiru. Dhimmi kun akka furmaata argatuuf biiroon barnoota magaalaa Finfinnee waldaa barsiisotaa magaalaa Finfinnee iyyata dhiyeeffatanii jiru. Waldaan barsiisota magaalaa Finfinnee yeroo iyyata keenya dhiyeeffannu dhimmicha quba qabaachuun nutti himan hordofoota irraas jechuun hanga ammaatitti tarkaanfii fudhatame hin jiru jedhan. Qorumsi garuu sirreeffame jechuudhaan miidiyaa hawaasatti himanii jedhu. Egaa asirratti waan baay'ee nama gaddisiisudha. Haala kanaan barsiisonni jechuun barsiisan tokko muuxannoo qaburraa barattoota isaa barsiisee haala gaariidhaan barattoonni sunillee haala gaariidhaan barumsa isaanii hordofuu qabu. Asirratti kan waa baay'eetu jira. Barsiisan bichaan beekumsa qabaatee barattoota barsiisuu osoo hin ta'in barattoonni sunillee guyyaa guyyaadhaan kilaasii keessatti argamu haalli isaanitti baratu to'annaan barattootatillee barbaachisaadha jechuudha. Egaa haa ta'u malee jechuudha malaammaltummaan qormaataa kanarratti baay'ee kan nama gaddisiisudha. Baay'ee yakka jabaa kan ta'edha. Yeroo ammaa kana namni tokko ofii isaatiif hojjetee beekumsa qaburraa qormaata isaa deebisuudha malee deebiin gurguramuufis bitamuufis hin danda'u jechuudha. Komiin barsiisota manneen barnoota magaalaa Finfinnee kana irratti yaaddoo hoogganaa biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Zalaalaam Mul'ataatutu dhagahuuf irratti bilbila nurraa kaasanii osoo gaafii keenya hin dhaggeeffatiin nurratti cufan jedhu. Yaada kanas dhagahuu irra deddeebi'ee bilbila nurraa hin kaafne jechuudhaan miidiyaa hawaasatii irratti himatamanii jiru jechuudha. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Viidiyoo kana laayik sheerii gochuu hin dagatinaadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turtiin keessanaa ta'u gara isa oduu keenya lammaffaatitti isin dabarsa. Oduu keenya lammaffaan lammiin Itoophiyaa manneen hidhaa Suudii Arabiyaa keessatti jiran sarbamaa mirgi namummaa haalaan saaxilamaa jiran jechuudhaan miidiyaa hawaasatti himanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa baay'inaan dhalattoota Oromoo ta'an sababa siyaasaa, diinagdee fi dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa bulchuutiin
biyya irraa bahanii manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamuu jechuudhaan miidiyaa hawaasatti himanii jiru. Egaa kun amma qofa osoo hin ta'in yoo kan yaadattan ta'e barreen gaddaatirraa eegalee haalli Saudi Arabiyaa keessa jiru yeroo hundaa cimaa kan ta'edha. Bara darbillee haala kanaan haala suukanneessadhaan gochaan adda addaa lammii Itoophiyaa irratti Saudi Arabiyaa keessatti hojjetamaa ture. Haa ta'u malee namoonni tokko sagalee ta'uudhaan kan akka Mubarak Musummaa Kaayiroorraa baay'ee sagalee isaaniif kan ta'e namoonni baay'een karaa saniif furmaata argachuudhaan lammiin Itoophiyaa xiyyaara meeqaan kan lakkaa'amu karaa Itoophiyaatti nageenyaan galuun isaanii beekama. Ammas immoo kanas immoo jituu lammiin Itoophiyaa kan taatan hundumtuu warroonni viidiyoo kana argitan warroonni suuraa kana argitan akkuma duraan isaan sagalee taatanii fi lammiiwwan keenya Saudi Arabiyaa keessatti rakkoo adda addaatiif kan saaxilaman rakkoo kana keessa akka baastan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan akkasumas